Asoosamaawwii kutaa sadaffaa. Kellaan mana jireenyaa walloofaa guddaadha. Muuzii, burtukaana, kookiin maasii bunaa keessa jiran baay'ee namatti tola. Abbaan walloo obbo Jaallataa Diimaa konkolaachisaa laandooverii mana wal'aansa fayyaa Naqamteedha. Konkolaachisaan jalqabaa magaalaa Naqamtee obbo Jaallataa Diimaadha jedhama. Utuu Naqamteen dhufin duras hojii kanaan Finfinnee keessatti konkolaachisaa ergamoota wangeela Siwiidiniif tajaajila kennaa turan. Finfinnee keessatti illee namoota dura konkolaachisaa ta'an keessaa tokkodha jedhamu. Egaa ijoolleen sadan kunneen killaa miidhagaa kana keessa takka muka burtukaanaatti ol ba'uu yaaluudhaan taphatu. Haati walloos ijoollee taphachaa jirtu miti jedhu. Buddeena lama sadii eega eelee irraa baasanii booddee alaa yeroo hurraa dabalachuuf gadi ba'an buddeena tolchan irraa ho'aa isaa kutanii kennaa isaan to'achaa hojii isaanii hojjetu. Kana gidduutti hawwiin kottaa harkana qabadhaa tiraan baasteellaa taphanna jette. Kana booda lamaanuu yaada isheetti walii galan. Hawwiin latii kottuu na qabadhu, walloo ati immoo latii qabadhu jettee harka tokkoon ija isaanii harka tokkoon immoo wal duraa boodaan akka harkaa wal qabatan toora isaan galchite. Isheen harka latii harka ishee gara boodaatti deebistee qabatte. Eesha geenye Yeroo isheen jettu balbala keenya geenye. eesha geenye Yeroo isheen jettu balbala irra geenye jecha kellaa mana jireenya walloofaa keessaa bahanii daandii qalloo gara mana isaaniitti geessu qabatanii mana jireenya latii fi hawwii ga'an. Kana booda tapha jijjiiranii utuu taphatanii hawwiin balbala mana isaanii bante. Booda sadanuu wajjin ol galan. Yeroo kana walloon minjaala irraa shilingii adii argate. Fuudhee isaanitti agarsiisaa ilaa frankaan argadde jedhe. Yeroo kana hawwiin kottaa egaa dafnee deemnee karameellaa bitannee dhufna jette. Balbala mana isaanii utuu hin cufin harka wal qabatanii gara ganda Shaawwaa Baarriitti qajeelan. Gaarummaan isaa magaalaa Naqamtee sana keessa konkolaataa laandooverii mana wal'aansa fayyaa kan Dajjaamaash Fiqiruu, bulchaa kutaa biyichaa kan poolisii fi hoogganaa amantii kiristaanaa Ortodoksii kutaa biyyichaa Abuna Yaaqoob malee konkolaataan gara biraa magaalaa kana keessa deddeebi'u hin jiru. Dabree darbee Finfinnee irraa konkolaataa guddaa fe'umsaa Tireentaa Kuwaatiroo jedhamuu fi otoobisii geejjibaa uummataa torban keessaa guyyaa tokko yookaan lama yoo dhufe malee konkolaataan karaatti isaan sodaachisu hin jiru. Kanaaf ijoolleen sadan kunniin harka wal qabatanii karaa walakkaa bashannanaa utuu deemanii ganda Shawwaa Baarrii jedhamu ga'an. Yeroo achi ga'an karaa makiinaa daandii shawwalitti baasu mana hoteela Qurbaan jedhamu bira ga'ani. Gara itti gora wallaalan. Qurbaan Hindiidha. Magaalaa kana bara baay'ee jiraateera. Surree bal'aa yeroo adeemu lafa taa'u sababii uffatuuf namni magaalaa kanaa nama surree bal'aa uffatuun surree Qurbaan waliin jedha. Qurbaan namoota magaalaa kanaa baay'ee beeka. Yeroo hundumaa barcuma gadi baafatee gardaafoo hoteela isaa kana jala taa'uu jaallata. Hawwii, latii fi walloon akkuma harka wal qabatanii gara itti gora wallaalanii karaa gidduu dhaabbatanii boo'u. Haala kanaan utuu boo'anii Qurbaan argee itti adeemee gaafate. Afaan Oromoo akka gaariitti beeka. Garuu ijoolleen boo'uu malee kan sodaatan himachuu hin dandeenye. Kana gidduutti sagalee konkolaataa dhaga'ee Qurbaan ijoollee kunniin karaa walakkaa irraa gara mana isaa jalatti geesse. Utuu abdiin kutatiin eessaa akka dhufan maaliif akka dhufan gaafate. Garuu ammas ijoolleen kan rakkatan hin himanne.
Ijoolleen calluma jedhanii boo'u. Gurbaan booda iddoo quphanee ture yeroo ol ka'u konkolaataan laandooverii tokko dhuftee isaan bira geessee dhaabbatte. Abbaa Walloo obbo Jaallataa Diimaadha. Obbo Jaallataa Diimaan konkolaataa keessaa gadi bu'anii qurbaaniin nagaa gaafatan. Qurbaanis haala ijoolleen kunniin ta'an baruu dadhabuu isaa fi warri isaanii jalaa baduu akka hin oollee shakkii qabu itti hime. Obbo Jaallataan garaa isaaniitti aaraa kolfa sobaa kolfaa, ijoollee kooti qurbaan attamitti manaa ba'anii jedhanii sadeenuu makiinaatti naqanii gara qe'eetti qajeelan. Ijoolleen balleessaan isaanii itti hin dhaga'amne garuu konkolaataan deemuuf carraa bashannanaa akka tasaa argatanitti baay'ee gammadanii. Kana dura konkolaataan deemanii hin beekani. Haati ijoollee sadeenuu ijoollee mooraa mana isaanii keessaa dhabanii barbaacha laga bu'anii maasii bunaa keessa muka baargamoo fi gandoota naannoo isaanii keessa jooranii sakatta'anii dhaban. Sababii kanaan iyyaan ganda isaanii utuu jeeqaa jiranii obbo Jaallataan ijoollee sadeenuu fidanii dhufan. Kana booda balleessaa raawwataniif hawwiinfaa harcummeedhaan reebaman. Haati hawwii shilingii keessa deemtee iddoo keessa irraa dhabde. Bakka baay'ee erga sakattaatee booda hawwii gaafatte. Hawwiinis sodaa guddaadhaan sila kalameellaa ittiin bitachuuf minjaala irraa fudhannee yeroo manaa baane karaa irratti na harkaa bade jettee boo'uu jalqabde. Aadde Dinsiriin gocha isheetti aartee si'a lammataaf harcummee harkatti qabatteen miilla ishee jala waxaluu jalqabde. Aadde Dinsiriin baay'ee sababii aarteef fidi eessa abbaa keetti jette himi ani mukarraan cira seete ani ofii kootiif jireenya mo'achuuf halkanii fi guyyaa boqonnaa malee abiddaan gubachaa olii gadi kaadha. Ati ammoo abidda gara biraa taatee na guddaa jechuudhaan reebicha itti cimsinaan hawwiin maaloo aayyoo atis abiddaan hin gubatin anaanis harcummee kanaan nan gubin maaloo aayyoo liqeeffadheen sii fidaa na dhiisi maaloo na dhiisi liqeeffadheen sii fidaa maaloo aayyoo na dhiisi nan jaallattu wayyoo nan gubadhe wayyoo nan gubadhe jennaan garaa laaftee reebicha itti dhiiste. Dhaabbattee qofaa ishee kokkolfitee eessa abbaa keetii liqeeffatte naa fidda jechuudhaan jecha isheetti dinqisiifamtee harkaan afaan ishee qabattee akka gowwaa kofalte. Haati Latii kolfaaf iyya hawwii dhageessee dhufte. haadha hawwii maali mucaa reebdee qofaa kee dhaabbattee kan kofaltu ni maraatte moo fayyaani jechuudhaan harcummee dhummuugaa harkatti baattu harkaa fuutee darbatte. maalaa dookoo shilingii tokko sila yerooni mana baaburaa deemu as minjaala irra kaayan ture fuudhanii gatan amma ammoo liqeeffadheen sii fidanaan jetti kaa mixmixeen kun jettee itti himte. Dubbii hawwiitti lamaanuu dinqisiifamanii wajjin kolfan. Kana booda haati Latii hawwii lafa teessee boossu gadi jettee ol fuutee baattee dhungachaa imimmaan maddii ishee irraa gadi lol'aan irraa haxaa. eessaa liqeeffattee fiddaa giiftii koo Isheenis ani si jaallanna hin booyin bareedduu koo anuu siin liqeessa garuu yoom naa kaffaltaa jettee kolfaa imimmaan ishee irraa haxaa dhungachaa gara mana isheetti fudhattee deemte. Hawwii fi Latiin akka kanaan mana barumsaa hanga seenanitti qe'ee isaaniitti taphachaa yeroo oolan yoo inni ishee bira hin jiru ta'e hawwii dhirsi kee eessa deemee hin barbaaddu qofaa maaliif dhaabbatta ittiin jedhu. Latiidhaanis haati manaa kee eessa si jalaa deemtee ittiin jedhu. Keessumaa haasaan isaanii baay'ee nama dinqa. Hawwii eenyu abbaan manaa kee walloodha moo Latiidha yeroo ittiin jedhan Latiin maali niitii kooti jedhee nyaara isaa walitti guuree dhugaa fakkeessa. Yeroo kana itti kolfu yaa ijoollee bara ammaa karaa keessatti waan hundumaa bartanii baatan malee kana eenyutu isinitti hime ittiin jedhu. Dhuguma ijoolleen lamaan kunniin baay'ee wal jaallatu.
hawwii filatiin baay'isanii babbareedu. Mana Adde Sirii namoonni farsoo fi araqee dhuguu dhufanis baay'ee isaan dinqisiifatu. Lamaanuu namoota dhugaatii dhugan gidduu asii fi achi yeroo deddeeman tu guddadhaa, rabbi isin haa guddisu ittiin jedhu.